Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a kan hojjennu akka argitanitti moosee mi'ooftuu yookiin sukkaar dinnichi ani kan hojjetamu keekii yookiin sweet potato casserole kan jedhamu isa hojjenna. Egaa jalqaba ituu gara jiru isaatti tun deemin dura warra haaraa taatanii akka subscribe gootanii kabajaan isiniin gaafadhaa. Subscribe erga gootanii booddee immoo mallattoo notificationii xuxxanii viidiyoo haaraa isin gadhiisu akka dafee isinitti qaqqabu gochuu hin dandeessu. Egaa amma jiruu koo kan hin jalqabu sukkaar dinnichiidhaanii yookiin moosee mi'ooftuudhaanii hojjetama isiniin jedheera. Akkas irraa soofeetanii murmuree nan affeela. Erga affeelee booddee immoo bishaan isaa gadi naqeetanii fal'aanaanii nan daakaanii yookiin nan xixinneessa akkas akka argitanitti. Egaa inni na barbaachisaa kubbaayyaa 3, dhadhaan na barbaachisaa, hanqaaquu yookiin kiillee 2 na barbaachisaa, sukkaara akkasii na barbaachisaa, aannan isa daakuu aannanii inni na barbaachisaa, vanilla extract na barbaachisaa. Egaa amma gara jiru isaatti deema. Egaa akka sila isiniin jedhetti sukkaar dinnichii yookiin moosee mi'ooftuu kana isa daakame kana kubbaayyaa 3 na barbaachisaa. Kubbaayyaa 3 safareetanii qodaattiin daakuu irratti nan godha. Isa booddee kiillee yookiin buuphaa yookiin hanqaaquu 2 cabseettan naqa. Akkasumas vanilla extract fal'aana shaayii 1. Daakuu aannanii kubbaayyaa walakkaa. Sukkaara kan akkasiisa brown sugar kubbaayyaa 1. Dhadhaa kan ashaboo hin qabne akkasii kubbaayyaa walakkaa itti naqeetanii nan daakaanii jechuun nan bukeessa. Egaa ani maashiniidhaan hin bukeessa. Namni maashinii hin qabaanne harkaanis gochuu hin danda'ama yookiin immoo food processor isa qodaa shunkurtiitti daakanii isaanis gochuu hin danda'ama. Ishee hanqaaquutti rukutanii isaanis gochuu hin danda'ama. Rakkin dhibeen hin jiru. Egaa gidduu gidduutti immoo dhaabeetanii akkas qarqara isaa nan haxaa. Maaliif egaa wanta haftee ituu hin daakamiin yookiin ituu hin bullaa'in wanti hafu wanta jiruu fi qarqara isaa haxaa'ee kattanii immoo deebisee immoo maashiniidhaan nan bukeessa. Tole gamma hin ga'anii isa booddee ovenii keessa yookiin buttaagaazii keessa gashinee wanta bisheessinuu fi qodaa ovenii keessa kan galu akkasiidhaan godhee nan qixxeessa. Isa booddee egaa tooppingii isaa yookiin immoo gararraa irratti wanta goonu isa hojjenna. Wanta na barbaachisu piikans kubbaayyaa 1 egaa sanyii ocholooniiti piikansiin, sukkaara brown sugar kubbaayyaa walakkaa, daakuu
kubbayyaa 1/3 cup akkasumas dhadhaa baqee 1/3 cup. Egaa isa piikansii kana namoonni hin beekne suuraa isaas irratti kaa'eera. Isa daakitanii fayyadame lafa supermarketii yookiin grocery store iddoo choloniin faaddoo gurguramu argattu piikansii jedhama. Egaa sirriitti waliin makaa. Sukkaarri isaa xinnoo ishee waliin qabamee jira. Kanaaf isa sirriitti qixeessan jira. Waliin makaan jira amma. Isa booddee dhadhaa tan dabalaa. Dhadhaa 1/3 cup tan naqee kan baqee kan ashaboon qabaannedha kan hin fayyadame. Isuma addaan nuusa gabaarraa binnuusa daabboorra deemnu jechuudha. Isan fayyadame. Isa booddee egaa sukkaar dinnicha isa sila qopheessinee bukeessinee qopheessinee isa irratti firfirsina. Kunooti hunduma isaa akkas firfirsee fixeera. Amma oovanii koo 375 Faaraanaayitiidhaani godhee ho'iseera. Achi keessa daqiiqaa 30 akkas nan bisheessa gararraansaa amma sirriitti daalacha amma ta'utti yookiin amma biraawunii ta'utti nan bisheessaa. Kunooti amma oovanii koo keessa gashaan jira. Tole egaa kunooti akka argitanitti sirrii ta'ee sirriitti bishaateera. Amma nan baasaanii oovanii keessan baasaa. Kunooti egaa kana fakkaataa amma qabbanaa'utti nan eegaa. Isa booddee egaa nan dhiyeessaa qaamaatii kootii wajjin hin nyaanna jechuudha. Kunooti akkas murmuree dhiyeessaan jira. Baay'ee mi'aawaa akka jalaanii sukkaar dinnicha isaa gararraadhaan immoo isa ocholoonii isa piikansii sanaa wajjin baay'ee gaariidha. Egaa hin jaallattu jedhee nan abdadhaa. Yoo jaallattan immoo laayikii, sheer, sabskiraayibii gochuun dagatinaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo laagarrutti ulfaadha.